fudhateen gorsa koo kan salphisu ati eenyu jedhe. Haasaa hubannaan itti irrateen gorsa koo kan salphisu. Mikireenya miidhaachuu kan dukkaneessi haasaa kan salphistu ati eenyu mee ka'e gaafa mudhii jedhadhuuti baay'ee haasofteetta baay'ee haasofteetta. Amma immoo darabee kuusitti haasaa fi ka'e dhaggeeffadhu. Waaqayyo nu haadha. Yoo meeroo waan qabu yeroo lafa yeroo waan waaqayyo naaf sagada ijoollee naaf sagada eessa ka turte siin gaafa damararee nagee yoo ati moonaa deebisii jedhee waaqayyo. Yoo uffanni lama deemu kuma sarara dhaabee yoo keessa dabarre egaa waaqayyo mana baay'ee naaf sagada. Yoo uffanni lama yeroo darbee yaada darbee waan ta'e samaa hin qabnu ibsanii waaqayyo yoo waan tokko nama dabarsu waan tokko nama tokko isa maqaan isaa ulfaata. Ibadah namarra jiraatee akkas jedhe kana booddee iyyoo deebisee jira waaqayyo deebii gaafa kan qabaa kan hundee booddee deebisee waaqayyo ati waan hundumaa gochuu akka dandeessu nan beeka. Akeeka keessa karaatti kan hambisu hin jiru. Amiin jedhu. Mee waaqayyo hundumaa gochuu danda'a. Waaqayyo hundumaa gochuu danda'a. Mee itti dabalaa. Waaqayyo hundumaa gochuu danda'a. Akeeka waaqayyo kun karaatti hambisu hin jiru jedha. Akeeka waaqayyo karaatti hambisu hin jiru. Akeeka waaqayyo sirraa qabu kan karaatti hambisu hin jiru. Ameen. Amiin jennu. Ameen. Tursuu dandeessu. Akeeka waaqayyo sirraa qabu garuu karaatti hambisu. Ameen. Tursuu dandeessu garuu karaatti hambisu. Waaqayyo nu qabate waaqa jaalataati. Haleluuyaa. Waaqayyo nu barbaada waaqa ofiisaa amanatee nu waame. Akeeka waaqayyo kan karaatti hambisu hin jiru. Haleluuyaa. Ani hin dubbadhu beekumsa malee dubbatamu akeeka koo akka hin mul'anne kan godhu eenyu jetteetta. Asini galee san dubbate beekumsi akeeka koo hubannaa kan hin qabne kan dubbate eenyu ati yoo ta'e akka jetteetta yaa waaqayyo akka jetteetta. Ani waan ani hin hubanne dubbadheera. Dubbichi anaaf baay'ee dinqisiisaa waan ta'eef ani isa hin beeku waan kaasee guyyaa darbe dhugaa waan baay'ee naaf ta'e. Namni raasaa baay'ee haasa'u nama taasee isin irraanfata waan haasa'e isin irraanfata dhugaa waaqayyooti. Anuma baluu waan hin jedheedha mala galee. Dhugaa waaqayyo nama isin ta'a. Hawaasa baay'ee namni seettee inni irraa bareedaa meeqa du'aa meeqa adeemsi kana godhe miti namaa jira deemu waa bareedaa waa gargaaru malee. Yoo dubbate isa jedhee loos keessatti qabaa kan hin dhagaa'u. Waan man dubbate yoo hin beeku yaa waaqayyo jedhe yoo mayyoo hin beeku wani waan baay'ee haasa'eera rakkoo irraa qabnee gadda irraa qabnee waan baay'ee haasa'eera. Ammas dhaggeeffadhu annan dubbadha ani isin gaafadha ati sanaaf deebisi jetteetta isa waaqayyo jedhe naasaa an waa'ee kee dur gurraan dhagee nama irraan dhagee waa'ee kee jedha iddoo tajaajila nama dhagee waa'ee kee jaalala jechuu beekaadha eegaadha jechuudha namarraan dhagee dhugaasaa hin dhagaman garuu akka mul'ate maqaan isaa barbaadu namarraan dhagee amma garuu ati anatti mul'atte waaqayyo nutti haa mul'ate amma garuu natti mul'atte kanaaf an of tuffattee awwaaraaf daaraa keessa taa'ee yaada karaa koo nan geedda. Waaqayyo nu haa gargaaru ani jiraame. Sila oo namarraan dhagee maal gochuu danda'a yaa waaqayyo. Amma garuu sitti namni gaaraarraa waan baay'ee haasee ofittan deebi'a. Isinitti namni gaafa waan baay'ee namarratti haasa'uudhaaf waan baay'ee namaan jechuu jalqabu ulfina waaqayyoo nagara. Waaqayyootti mul'ata. Milikkina nama waaqayyootti mul'anne sodaa qabu waan meeqa jechuudha. Somuuf isin sodaatu waan namaa jiru sodaatu maaliif waan sodaatu qabu. Namni waaqayyootti mul'anne inni biraan immoo namaa dhiisuu hin danda'u. Inni namaatiif mana nuti boqii miti qabata. Nisuni naasaa inni kun boqii miti qabata. Namni waaqayyotti mul'ate garuu isa namni jedhu miti. Isa waaqayyo dhaggeeffata. Haleluuyaa. Mul'ata sana waaqayyo walakkaatti nu waamuuf. Waan hundumaa walakkaatti gaafas lakkoofsa kudhan dhaqaa. Iyyoo afurtamii lama. Iyyoo firoota isaatiif waaqayyo erga kadhatee booddee waaqayyo qabeenyaa isaa iddootti hin deebisee wanti inni qabu tures dachaa lama hamma ta'utti
itti dabalame erga maal ta'e booddee firoota isaa warra sila jibbee lolaa jiru erga kadhatee booddee sila afaan keessa qabadhaa qulqullummaan koo waaqayyoo wal qixxeerre falmaatu amma garuu waaqayyo namatti mul'atu galagalee fi umursaa kadhachuu jalqabe gaafa inni kadhachuu jalqabu waaqayyo boojuu isaa deebise mee amiin jennu waaqayyo boojuu isaa deebise rakkoo qabu gaafa namni irratti jee yookiin jibbee yookiin maal jedhu anis hin beeku bakka waaqayyo isa nutti mul'isu mul'ata miti amma abjuu arguu miti mul'ata arguu miti waan biraa arguu miti waaqayyo eenyummaa isa nutti mul'isu amiin jedha barumsa teoloojii barumsa mootii waaqayyo dargamu waaqayyo garuu isa nutti mul'isu Museen abidda keessatti kan boba wargaatu Museen harka isaa gaafa guddistu qiinii garaa guutte guddiste waan isin garaa guutte guddiste warri Gibxii waan isaan godhaa jiran beektaa waan isaan irratti raawwataa jiran beektaa ati qooma namoonni guddifachaa guddatte malee ati ijoollee Israa'el garuu miidhaa jiru nu ajjeesaa jiru kana nu godhaa jiru waan jetteef gaafa guddatee beekee ijoolleen obbolaansaa ijoollee Israa'el godhaa jiran gaafa argu seema durummaan hundaatu darmee godhatte malee miti gaafa godhee ajjeese Musee bilisa nama baasuun nama ajjeesuu miti nama fayyisuu malee ganaan si barsiisaa waaqayyo mana barumsaa waggaa afurtamaa sagal obbolootuma isaarratti kaase waaqayyo immoo barumsa nama ajjeesaa ta'utti kuntaa kadeessanii godhee gaddaa simiti bitus shoomate moo onnate nama ajjeesee har'a moo inni haasuudhaaf dhaqe mootii isaa gadi kennane Museen isinii gadi kennane har'a moo maal jiru jedhanii mootii shoomate lafatti kenne mana barumsaa waggaa afurtamaa ture Museen erga dhaqee booddee waaqayyo mul'ataa hin mul'atu waggaa saddeet tokko sana Museen yaa waaqayyo Museen giingee miti qotafamaa irra jedhamu haasaa ta'ee dhugeeffame macaafa malee haasaa danda'u haasaa ta'ee waan ta'eef humnaanis ta'ee yaadeera biraanis ta'ee yaadeera waaqayyo hin danda'u waan hunda qaba waan hin danda'u biraa irra nama fidee karaa koo yaadee ture waggaa kutan fuuldura yaadee ture naan taane bilisa baasuuf yaadee ture naan taane amma dinoo biraa irra kenna hiyyoo Museen sinaa wayyaa yaadda waaqayyo maqaan isaa wayyaa amma erga kan keebitte kan boositti guutamu ameen jennu Pelani kan kerja ke pelani itu sih rawat nama. Sering ayat dia kasih nama Yesus itu, nama bisa bahasa nama apa Yesus. Ulfina buat versi. Biar kamu tahu kata saya dari apa Paulus nama Yesus itu juga dia marah tu kita jadi datang. Kalau kau tahu kamu itu malu dia kau tahu. Jadi kan sekarang nama Yesus nanti jadi dekat gawat itu nanti kau tahu malu. Saya sebut nama komisioner ini. Jalati bintani na warway tingire na wayo himbantu himbutamtu himbante jalo sasa kuna jala afan ke kana jiru bisa diuji kabda himbantu maro dara juga jiru ke doa ko kuna jala jiru na dai mun kawan ka jiru ko di anona bade salu kun tuada anu so tuada walon chalu atamana nambade ga ba su kulle saga ba do wa ka makan saul ba amma sabai jadi to kon jeri sa jiran ati garul bla ko argi ya sa adi ka wa kayo galna to Wahai sana ni kita tahu tu wahai kuasa. Audiens kita jiran, asinan jiran. Waktu itu galat dah. Setamu nak jawab tu benar ke. Muslim nang gini je. Abi tu ni ciar tu durani onne ko di ke. Amma si mo tidak nak tu benar nang gini. Waktu itu nak tu benar. Waktu itu saya. Aku Muslim apa? Aku kata onne apa ni tu mo di ke ni kan. Waktu itu benar sih nak. Lim barbar tu erga macam si buka buat aja. Barbar erga muda barbar. Kali tu benar barbar. Sim barbar. Aduh ada tu Muslim ini fula naga di racun nanti mereka tidak akan terus kita mulai tak ulfina ko garu ako sa timulis sini Muslim osa patay mo aros sino se dharma ko ulfina ko